Kun gaaffiif deebii hawaasa boqonnaa sadaffaa irratti kan qophaa'e mata dureen isaa qabeenya uumamaa fi guddina hawaas dinagdee. Gaaffii 1 hanga 15 viidiyoo kana irratti argattu. Gaaffii 16 hanga 30 immoo viidiyoo biraa irratti argattu. Na hordofaa. Gaaffii 1ffaa. Qabeenya uumamaa qixa sirriitti ta'een yoo hin fayyadamne maal ta'a? A. Qisaasa inni kan uumamu ta'a. B. Qabeenyi ni dabalata. C. Uummatni ni badhaadhu. D. Guddinni dinagdee ni cima. A. Qisaasni kan uumamu ta'a. Gaaffii 2ffaa. Kunuunsa qabeenya uumamaa jechuun maal jechuudha? A. Qabeenya uumamaa baay'inaan oomishuun gurguruu. B. Qabeenya uumamaa badii irraa eeguu fi itti fufiinsaan fayyadamuu. C. Qabeenya uumamaa biyya alaatti gurgurachuu. D. Qabeenya uumamaa hundaa itti fayyadamu. B. Qabeenya uumamaa badii irraa eeguu fi itti fufiinsaan fayyadamu. Biyyoota baay'ina uummataa humnaa olii qaban keessatti maaltu mul'ata? A. Qabeenya uumamaa baay'ee caalaa argamu. B. Hojii dhabdummaa cimaa. Galii xiqqaa. Umrii jireenyaa gabaabaa. C. Guddina dinagdee fooyya'aa. Tajaajila hawaasaa gaarii. D. Qabeenya uumamaa manca'uu baay'ee xiqqaa. B. Hojii dhabdummaa cimaa. Galii xiqqaa. Umrii jireenyaa gabaabaadha. Miidhaan manca'iinsa bosonaatiin dhufu maali? A. Jijjiirama qilleensa baramaa. B. Haarama biyyee gabbataa. C. Badiinsa lubbuu qabeeyyii. D. Hundinuu deebiidha. D. Hundinuu deebiidha. Gaaffii 5ffaa. Lakkoofsa uummataa fi qabeenya uumamaa gidduu hariiroon wal madaalaa yookaanis baalaansድ ta'uun maaliif barbaachisa? A. Guddina fooyya'aa sustainable development akka ta'uuf. B. Qabeenya uumamaa ammaaf qofa fayyadamuu akka ta'uuf. C. Hiyyummaa akka babal'atuuf. D. Manca'iinsa qabeenya uumamaa akka himatuuf. A. Guddina fooyya'aa sustainable development akka ta'uuf. Gaaffii 6ffaa. Faayidaa itti fufiinsaan fayyadamuu qabeenya uumamaa hawaas dinagdee naannoo tokkoof maal kenna? A. Dhaloota fuulduraaf qabeenya dhabamsiisuu. B. Guddina kallattii egeree sustainable development taasifachuu. C. Manca'iinsa qabeenya uumamaa babal'isuu. D. Walitti bu'iinsa hawaasaa uumuu. B. Guddina kallattii egeree yookaan sustainable development taasifachuu. 7ffaa. Qabeenya uumamaa kunuunsuuf gaheen hawaasaa maali? A. Gahee hin qabu. Mootummaa qofa hojjechuu qaba. B. Hawaasni hundi dhimma kana irratti gahee guddaa qaba. C.
qorattoonni qofa gahee qabu. Daa daldaltoonni qofa gahee qabu. Baa hawaasni hundi dhimma kana irratti gahee guddaa qaba. Gaaffii 8ffaa. Daagaa tolchuun faayidaa maalii kenna? A. Dhiqama biyyee hir'isuu. B. Dhiqama biyyee dabaluu. C. Gabbina biyyee dhabamsiisuu. D. Biyyee gogaa deemsisuuf. A. Dhiqama biyyee hir'isuuf. Gaaffii 9ffaa. Kunuunsa biyyee jechuun maal jechuudha? A. Biyyee baay'inaan oomishuuf lafa caffa'insuu. B. Biyyee caccabuu dhiisuun lafa duwwaa taasisuu. C. Biyyee hundaa qonnaaf facaasuun oomisha guddaa baasuu. D. Gabbina biyyee eeguu fi itti fufiinsaan fayyadamu. D. Gabbina biyyee eeguu fi itti fufiinsaan fayyadamu. Lammiileen hundi kunuunsa qabeenya uumamaa keessattis gahee isaanii maaliif bahachuu qabu? A. Sababa qabeenya kan isaanii ta'eef. B. Sababa dhaloota itti fufuuf dabarsuuf. C. Sababa mootummaaf qopheessuuf. D. Sababa qabeenya alaatiif. B. Sababa dhaloota itti aanuuf dabarsuuf. Gaaffii 11ffaa. Faayidaa guddaa qabeenyi uumamaa guddina hawaasa dinagdee keessatti qabu maali? A. Meeshaalee dheedhii warshaaleetiif oolu argachuuf. B. Oomisha bishaan irraa argatuuf oolchuuf. C. Dhaloota fuulduraaf dabarsuu dhabuu. D. Midhaan nyaataa fi galiin biyyaa argachuuf. A. Meeshaalee dheedhii warshaaleetiif oolu argachuuf. Gaaffii 12ffaa. Qabeenya uumamaa itti fayyadamuu irratti dhiibbaa fidu wanta namaan wal qabate kami? A. Teessuma lafaa. B. Aadaa hojii. C. Qilleensa baramaa. D. Dabaliinsa uummataa. B. Aadaa. Gaaffii 13ffaa. Dhaloonni amma jiruu fi gara fuulduraatti dhufu mirga maalii waliin qaba? A. Mirga qabeenya uumamaatti fayyadamuu. B. Mirga lafa qonnaa hin qabne. C. Mirga qabeenya alaa hin qabne. D. Mirga qabeenya uumamaa hin fayyadamin. A. Mirga qabeenya uumamaatti fayyadamu. Uummanni hundi maaliif mirga qabeenya uumamaatti fayyadamuu qaba? A. Sababa qabeenya alaa hin jirreef. B. Sababa qabeenyaan kan garee ta'eef. C. Sababa qabeenyaan kan mootummaa ta'eef. D. Sababa qabeenyaan mirga dhuunfaa ta'eef. D. Sababa qabeenyaan mirga dhuunfaa ta'eef. Gaaffii
kudha shanaffaa faayidaa qabeenyi uumamaa hawaasa dinagdee naannoo tokkoof kennu xiyyeeffannoo keessa galchuu maaliif barbaachisaa? A. Sababa qabeenyaa hin qabneef. B. Sababa qabeenya dabalatuuf. C. Sababa ummataatti agarsiisuuf. D. Sababa Subscribe, guddina share, and click the dinagdee bell icon to be eeguuf. notified of all new quiz videos. Check in the description Da below for the next quiz sababa videos to be guddina released and leave a message dinagdee under the comment. eeguuf. Fakkaataa gaaffiileen tokko hanga 15 hawaasa boqonnaa sadaffaa irratti kan qophaa'e kana fakkaata. Gaaffii 16 hanga 30 irratti kan jiru immoo viidiyoo itti aanu eeggadhaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Barnoota gaarii.